بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبلون كيف تتورد فوتا دي بسا قافي لي فتوى دا ولما قلت ورنقري ورتو سنكي إيمانا جلت أرقمت واهند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. deebisaan gaafilee teessanii akka armaa gadiiti. Obboleessi keenya tokko akka jiru. Nama tokko jira biyya keessatti ganda keessatti akkaayuu budaadhatti qabeekamu. Namni ija isaa kanaaf sodaadhaaf jecha waan inni gartee barbaadu cufaa'u fedhinnaa isaa guutaniif. Fakkeedhaaf amma odoo intala takka naa kennaa jedhee didanii waan santu nama miidha. Warreen tokko duubaa beekumsa isaanii xiqqaatu wajjin nama gartee akkanaa kanaaf warra dibbee dha'u tifoozoo warra waan kana irratti nama isa jeynoomsu akkanaa jira. Mee tanaaf jecha xukumii shari'aa waan kanaan akkam jettiin. Obboleessi keenya deebisaan gaafii teetii ta duraa wanni dhibbarraa dhibbatti muslimni cufti dhiiraa dhalaan itti amanuu qabu. Ijji nama ni miitii. Ijji gartee maal nama gooti ijji jechuun baaxili takkaa'u kijiba. Ijji nama ni miitii. Warri ijaan nama miidhu hundi jira. Fedhee waan nyaataniin waan dhuganiin wahuma fedheenu haa ta'u. Daliilli maalii hojjan daliilli hadiisaa Turmudii fi Imaamu Ahmad ka Abdallah ibn Abbas odeyse radiyallahu anhu nabii rabbii irraa alayhi salaatu wassalaam nabiin keenya akka jee العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا حديث جوجر. إجينا ماتوني ورين قرتي ميردا إجاتي مكورا من كوني دوبا وانجر دليلان. إجينا ما نميتي فدي ربيتين الدنيا تنرتي ونتك تربين أزلت قئتك waan rabbiin azali godhe san bira kuttee wanni nama miitu odoo ka jiraatu taate takka ijaan jirtu jechuudha. Wanni ilmi namaa nagee arkatuuf azalumatti hin dabriniif malee akka miidhaa ijji namaa waan nyaatan irra si laalu waan dhugan irra nama laaluun akkuma sanitti malaa dhalaaleen akka gartee haasawaa koflaati wayi rifeensa bareedaa qabdaa silaa naa kennite ilkeen teetun adiidhaa silaa ilkeentii jakkana taate waan silaa akka khayriitti qalloote wanni kana kun cufti waa miidhama fidu. Tanaaf nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jee hogganii fi wanni takka ijaan gartan cufaahu maasha Allah jaaje. Tanaaf jecha namoota akkasiitiif harka kennuun dhorka. Maaliif yoo waan kana si gaafate inni didee fedhinnaa guutteef isa kana ijisaatu leezera shayxaanaati hojii deemti. Waan inni laalee shayxaanni waraana jechuudha. Nama horii kana laalee booda bichi kunuma gabbatee foon qabaa jaa saanummaan kuffaa lafa dha'u jira duuba. Tanaaf jecha isa firraa sodaachuudhaaf intala gammachuun qabne warri irraa takkaa'uun intala warri heerumuurraa isiin fedhinnaan qabne itti kennuun haraami. تدرى إيسا جينومسو إنما نما قرتك كنا هنگا دندني صداتشيسو خراخان اللي أكو من الحديث خانا خيس لقيسنتي هنگا دندنتي لكاني وان كان ميتي توفي تكاو قرتي ناودو أدوتي بشانكي خانا حركة خيك لا الحركة خي خانا لماني في فولة خيدي ذاتو نادي كت فاجئني بشان سنفافي فجأسون لقون
waan san balaa sanni deebifti wanni kanaa kun cufti tanamma uummanni araba aadaa godhatee hoggaa nama tokko shakkan bakka waliimaa fi kanaa yaamaniiti haasa gartee inni itti dhuge nama keessatti eeganii waan gartee gorora gartee qahawaa inni itti dhuge irraa hafe kana wahin neqaniiti waan san itti fayyadama arabni daliiluma itti jira walumaa galattu ijji namani miiti hamma danda'anitti namoota namoota akkasii sodaachisu isaaniif ammoo harka kennanii akka waan inni gartee wan ani dandeettiin qabaa waatti dhagayamtu kana akkan taane isaas tiisu hamma danda'amutti nattufi fedhee dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u namni tokko waan akkasii dubbatee waan san boodaan miidhama yoo fira gartee nama sanitti dheexee nattufi jechuun barbaachisa. Gaafii itti aantu akka jettu namni tokko wudu'atee yoo warra isaatii wajjii wal tuqan akkami? Deebisaan walumaa galattu namni warra keetiis haa ta'u tabiraatiis haa ta'u fakkiidhaaf dukkaanarraa intalti takka waabitti maallaqa kanneetii harkaan wal tuqan. Akkuma san amma namni xawaafa keessatti illee qaamni wal tuqa dhalaa fi dhiirallee. Walumaa galattu tuqiinsi fedhinnaan shahawaa firra barbaadu keessan jirre wudu'an balleessitu. Tanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam warra isaanii hoggamanarraa bahuu deeman kan wudu'a qaban masgida deeman dhungatanii gabbaan jechuudha. Kuni daliila sahihaatti jira wuduun hin diigamu. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko salaata fajrii haa ta'u magriiba haa ta'u sunnaa gartee silaa fuuldura salaatan tana yoonii fi boodaan salaatan uziriidhaaf jecha maaltu jiraa? Ta duraati namni kun waan beekuu qabu salaata keessaa meeqaatu sunnaa fuuldura qaba booda qaba meeqaatu duratti hin qabne booda malee adda barachuun cufarratti dirqama. Salaanni fajrii sunnaan fuulduratti yoo si dabre booda salaata. Fakkiidhaaf manarraa baatee masgida seenta iqaaman wanni itti godhu qabdu maalire fardii salaatu. Fardii boodaan sunnaa salaatu dandeessa. Amma dhalaan faan mana salaatti isii fi masginni walitti hidhaan qabu sunnaasii jarjaraan malatti duraa salaattee salaata fardii boodaan salaatti. Tanaaf jecha wanni beekuu qabnu magriibni fuulduratti hin qabu. Sunnummaan saatu booda qofa bakka tana kan irraanfanne. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko nama tokko waliin bu'anii wal tuqanii wal aarsanii yoo ka'ee dhiifama naa godhi jeeni namni kun dhiifama godhuuf dide namtichi kun yoo addunyaa irraa faa deeme hukumiin kana akkami? Ta duraatii namni tokko dhiifama nama gaafachuun dirqama isarra jiru. Namtichi gartee dhiifama naa godhi jaaniinis rabbi isaa sodaachuu qaba. Rabbiin akka isaaf dhiisuuf naa dhiisi namaaf dhiisuun barbaachisa. Farabbiin fa'afu wasfahu jaa. Dhiifama walii godhanii afaaniin jedhanii garatti waa hambifachuu leen hin ta'u. Qulqullaawanii rabbiif. Ati rabbi jecha dhiifama namaa goonaan rabbi illee waan ati hojjettee sirraa argamtee siif dhiifama godhe jechuudha. Tanaafuu namtichi kuni na dhiifama naa godhi jeeni yoo dhiifama godhuu baatee addunyaa irraa deeme rabbiin nama gartee inni dhiifama godhuu dideef sun ittiin gaafatamu. Badiin isuma didisaniiti. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko guyyaa jummaadhaa yoo du'ee gaariidha ja'a hukumi shari'aatti maali? Dhugaadha gartee miizaa gartee guyyaa jummaa qabdurraa namni kuni rabbiin adaaba gartee isarraa akka khaffafuun godhuun daliilumaa itti jira. Garuutu namni yoonii fi ka'ee diliin didiqqoon irraa argamte waan argamu jechuudha malee namni tokko odoonni fi rabbi kafuru odoonni fi ibaadaan qabneef deemuudhaaf guyyaan jummaa duun waan isa fayyadu hin qabu. Namni gartee guyyaa jummaa keessatti illee qooda qabu nama khayrii rabbii harkaa qabu. Ka salaata shanan tiifachaa jiru.
kadiliin xixiqqoon irraa argamte akkanaana jechuudha.